maalanjira jirra achumas qeerroo jirtu tanfaan beekamta maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirturra garfeerroo bittu inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama meeqa barbaadaa naan jedhe amma dandeessu sponsora na godhin jedheen Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan madraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne fuulduraaf namooti shakkii qaban immormati ati na basaasta jechuudha simbasaas dhugamoodhaan tan callaa onni naa shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beetta madraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu riskii sun itti gaabbitaaf akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtacha keessa waarke namicha nami hattuu maalanjira jirra amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jira jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizee dhamte gizee du'atillee attaak waan godhamtuuf jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira kanaaf deebiin kee maal qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beetta sirba kan kee kalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera jijjiirami Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taag deema deeme kara sirriir jira warreen jira Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira kan keessa kan fudhatati nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti jaalladhaa keessa naman maaliif namoota baay'ee jaallattee dhuftee raattii har'a dhuftee raattii siin beejetti na goyoomsuu barbaaddaa dhiis kanaan nan goyoomsitu maaliif utuu dhuguma jaallatte isa dura jaallatte sana dhiistee dhuftee raattii nan jaallattu sin jaalladha kana mammaatti hojjette garuu raabilii wal jaallachuu dandeenya yoo olii taane immoo ol fuudhuu dandeenya kanaaf dhiifama siin jira maaliif na goyoomsuu barbaachisu siifan du'aan kee isa jalqaba jaallatte sanaaf duuta turte garuu isa dhiistee dhufte waan ta'eef normaalii wal jaallannee waliin deemuu dandeenya yoo olii taane immoo ol fuudhuu dandeenya. Ayana warra koti komo mari mutu kormata maramoti kada walonga tuga wala babati kure guranga no kuracha kuraloti kure guranga no kuracha kuraloti ya baya ya ilmana ya ila fila evento como aya ya baya ya ያሉ ነው የሚጠሩ ኦላ ማለት እኮ በግ ነው እንደ በግ ነው የሚጠሩኝ መቴ ወለጋ ማሉ ባቦር ብልጽግና ኩን አከስ ኡመተ ወለጋ ትገራጀባቱ ወሞ ወራነ ደውል ሱማ ኦሮሞች ከሰ ጅሩ ዴሮ ባዬ ወንት ኩን ሰሙነ ጄቃ ቱረ ኤዳዋና ከሰከስ ይጅረ ሶዶሊ ወረ ብልጽግና አከስት ላለ ወለገትሞ
isaan akkaataa isaan itti obbeekanitti akka nama samaa irraa gadi bu'e ummata Itoophiyaa akka itti nyaatan harka qabne afaan isaan keenya barsiifne nu jedhu akka itti mana michaanii ta'e akka itti haadha mana